Attamoltan dhaggeeffatoota furdiftoota keenyaa oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Komishinni mirga namaa Itiyoophiyaa sababa labsii yeroo muddamaan kan ka'e namoonni hidhamaa jiraachuu laalchisee yaaddoo qabu ibsee jira. Labsiin yeroo hatattamaa humnoonni seera eegsisan shakkamtoota gareelee shororkeessummaan ramadaman waliin hojjetan akka hidhaniif mirga kennuufiyyuu komishinichi akka jedhutti hidhaan sun gosaan adda ba'ee ijoollee hanga umuriin isaanii waggaa 10 ta'uuf harmoolii maanguddoota ta'an of keessaa qabaachuusaa adda baafadheeraa jedha. Miseensonni maatii kanaa namoota kana akka isaan hin gaafanne dhorkamuunis na yaaddessee jira jedha komishinichi. Akkuma kanaan poolisiin Dirree Dhawaa shakkamtoota 200 ol kanneen garee shororkeessummaan ramadaman waliin hojjetan jedhe to'annaa jala oolchuusaa beeksisee jira. Jilli addaa akka gamtaa Afrikaa Oluseegun Obaasanjoo kaleessa gara Tigraayitti maluudhaan Maqalee keessatti Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el waliin mari'achuu isaanii dubbii himaan paartichaa ergaa Tiwiitarii maxxansaniin beeksisaniiru. Geetaachoo Raddaa akka jedhanitti jilli addaa gamtaa Afrikaa kan ammaa Obaasanjoon Dr. Dabratsiyoon waliin marii bu'a qabeessa geggeessaniiru jedhan. Dubbiimtuun dura taa'aa gamtichaa Eebbaa Kolondoollee imala Maqalee kana mirkaneessaniiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf bilbilaan ibsa kennaniin jilli addaa kun Maqalee keessatti marii erga geggeessanii booda Finfinneetti deebi'aniiru jedhan ibsatti dabalaa garuu kennine. Dubbiimtuun kun itti dabaluudhaan gumiin nagaaf nageenyaallee dhimma Itiyoophiyaa irratti har'a marii ni geggeessa jedhan. Mootummaan Itiyoophiyaa akka jedhetti imalli Obaasanjoon Maqaleetti geggeessan qaama hawaasa addunyaaf ibsa kennuuf ragaa barbaachuufi. Har'a raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsa akka kennan ministeerri deettaan dhimmoota koominikeeshinii mootummaa adda Salaamaawwiit Kaasaa imalli sun kan marii araaraa akka hin ta'in ibsaniiru. Deeggartoonni diimokiraasii kanneen Sudaan keessaa fonqolcha mootummaa mormuuf jecha mormii guyyoota lamaaf hokkara hojii dhaabiinsaa geggeessanii jiran. Hirmaannaan hiriirichaas sababaa tajaajilli intarneetiif bilbilaa adda citeef murtaa'aa ture. Eebila bara 2019 pirezidaanti Albashiriin aangoo irraa ka darbe hokkara uummataa kan hoogganan koreewwan mormii naannoof waldaa ogeessotaa Sudaan aangoon waraanni qabate akka hafuuf hiriira sana qopheessan. Uummanni dilbata kaleessaa magaalaalee kaartum keessa hiriiree jira garuu hagas baay'ee akka hin ta'in jiraattonni dubbataniiru. Miseensonni waldaa barsiiftotaa akka jedhanitti humnoonni nagaa eegumsaa mormii uummati biilsa ministirii barnootaa ka kaartuum fuullee taa'ee dhageessisaa ture dhaabsisuuf gaazii imimmaansu fayyadaman. Namoonni 87 illee to'annaa jala ooluu waldichi beeksisee jira. Ganda burrii jedhamu kan kaartuumiif naannolee laga ombaadaa kan omdurmaan keessatti illee mormii geggeessame bittinneessuuf poolisiin gaazii imimmaansu fayyadamu kanneen ijaan argan dubbataniiru. Magaalaalee kan akka Medaan, Nyaalaaf Atbaaraa keessaas mootummaa naannoo keessatti kanneen Bashiriif amanamoo ta'an deebisanii muudamuu isaanii mormuudhaan hiriira geggeessuu kanneen ijaan argan dubbataniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Awustiraaliyaa, Beeljiyeem, Kaanadaa, Deenmaark, Faransaay, Jarman, Ayislaand, Ayirlaand, Lugzamburg, Neezerlaandis, Niwuziilaand, Noorweey, Swiidin, Yuunaayitid Kiingidamii fi Yuunaayitid Isteets Komishinni mirga namaa ka tokkummaa mootummootaaf Komishinni mirga namaa Itiyoophiyaa waloodhaan ennaa walitti bu'iinsa naannoo Tigraay dhiittaa mirga namaa akkasumas seerawwan namoomaa ka sadarkaa addunyaaf kan baqattootaa irratti dhiittaa raawwataman adda baafachuuf qorannaa sadaasa 3 bara 2020 hanga waxabajjii 28 bara 2021tti geggeessanii ba'iisaa ifa taasisaniif waajjiraalee kanaaf galata dhiyeessuu feena jechuudhaan ibsa gamtaan baasaniin beeksisaniiru. Naannoowwan hanga tokko seenuu uummata haasofsiisuuf galmeelee argachuuf qormaati guddaan mudatuyyuu Komishinni mirga namaa ka tokkummaa mootummootaaf kan Itiyoophiyaa hojii loogiin alaaf ifaa ta'e geggeessuu isaaniif ni galateeffanna jedhan. Komishiinarittiin olaantuun ka tokkummaa mootummootaa Baachaleet jaarmolii gargaarsaaf daandiin ugguramuun itti fufuusaa ilaalchisee yaaddoo qaban beeksisuu barbaannaa miidhaawwan akkasiif dararaawwaniif dhiittaawwan mirga namaaf itti gaafatamummaan jiraachuun barbaachisaadha jedha ibsichi. Gabaasi dhiyaate sun erga waxabajjii 28 bara 2021 qabee qorannaan itti dabalaaf qorannaan dhiittaa mirga namaa ilaalchisee jiru geggeessamuun barbaachisaa ta'ullee eeree jira. Paartileen walitti bu'iinsa sana keessatti hirmaatan martinuu bahee argameef yaadawwan dhiyaate hojiirra akka oolchan illee cimsinee jajjabeessina kanneen dararaaf dhiittaa mirga namaa akkasumas seera namoomaa sadarkaa addunyaa cabsuuf itti gaafatamoo ta'an murtiitti dhiyaachuun barbaachisaadha. Mootummoonni Itiyoophiyaa fi Eertiraa qorannaan qabatamaan geggeessamuusaa adda baafachuu qabu jedha ibsi ministirii dhimma alaan bahe kun.
Itoophiyaan sabatiinsa akka qabaattu tokkummaaf abbaan biyyummaa ishee akka eegamu deeggarsa qabnu ni mul'isna ka jedhu ibsisuun gaanfa Afriikaaf bakka bu'aa olaanaa akka ta'aniif tokkummaa mootummootaa waliin ta'uudhaan walitti bu'iinsi akka dhaabatuuf furmaati waariinsa qabu akka argamu ni hojjenna jechuudhaan ibsi biyyoonni armaan olitti tuqaman waloon baasan kun beeksisee jira. Yuunaayitid Isteets uggura imalaa innaa weerara vaayirasii koronaa keessa waggaa tokkoof walakkaa booda kaastee jirti. Imaltoonni naannoo addunyaa jiran kanneen talaallii fudhatan imala gara Yuunaayitid Isteetsitti geggeessan itti fufuu kan danda'an ta'uun ibsameera. Weerarri vaayirasii kanaa imalaaf bashannana bira taree waaltaalee hedduu irratti dhiibbaa fideen dinagdee Ameerikaa miidhee jira. Kolleejii Koorneelitti Piroofeesara barnoota Ikoonomiksii fi Biizinasii kan ta'an Todd Knob akka jedhanitti ennaa uummati imala geggeessu xiqqeessuuf dabalan gatii boba'aaf meeshaalee dheedhii kanneen biroo irratti dhiibbaa guddaa qabaata. Dinagdeen damee maraallee ni miidhama jedhan. Industiriin tuurizimii cimaan kan Yuunaayitid Isteets keessaa waaltaaleen kun akka biyyoota kabiroo tuurizimii alaa irratti hundaa'anii akka hin miidhamnellee gargaaree jira jedhaniiru. Wixata har'aa Yuunaayitid Isteets daangaa ishee dachii kan Meeksikoo fi Kaanadaa imaltoota talaallii vaayirasii koronaa fudhataniif kabantu ta'uu beeksiftee jirti. Manni murtii olaanaan Yuunaayitid Isteets masjiidota Kaalifoorniyaa keessa jiran keessatti hordoffii musliimota irratti geggeessu gama laaleen mootummaan Yuunaayitid Isteets iccitii biyyaaf dahata ta'uu qaba isa jedhu irratti falmiin geggeessamu har'a dhaggeeffatee jira. Falmiin kun kan jalqabame kurna tokko dura innaa musliimonni 3 FBI'n kanneen eeruu kennaniif amantii islaamaa fudhanne jedhan amantii keenya irratti basaasa gochuun nutti erge jedhanitti ture ka jalqabame heerri Yuunaayitid Isteets walabummaa amantii ni eeyama. Mootummaan garuu dhimma kanarratti waa'ee hordoffiisaa akka seera to'annaa basaasa alaatti odeeffannoo kennuu akkasumas iccitii mootummaaf eegumsa gochuuf jecha odeeffannoo nageenya biyyoolessaaf balaa qaba jedhu ifa gochuu diduu ni danda'a jedhee jira. Musliimonni kun 3 Yaasir Faasgaa, Alii Maalikii fi Yaasir Abdulraahim seerri hordoffii kun mirga amantii isaanii kan cabsuuf mootummaan itti gaafatamummaa jalaa akka dheessu eeyyamaa jechuun falman. Musliimonni Kaalifoorniyaa keessaa akka jedhanitti waa'ee dhimma kanaa jechuun FBI'f kan eeruu kennan kan isaan gabaasan erga namoonni kun waa'ee jihaadaa namoota gaafachuu jalqabanii booda. Hoogganaan musliimota naannoo Los Angeles Hussein Aylush akka jedhanitti musliimonni kun ittisa nuu gochuuf itti gaafatama kan qaban mootummaaf dhaaboliin federaalaa musliimota akka lammiiwwan lammataatti ilaaluuf yaalii isaan itti fufan ifa ni taasisu jedheen abdadha jedhan. Bahiin dhimma kanaa musliimota qofa otoo hin taane lammiiwwan Ameerikaa mara miidhaa kan jedhan Aylush sababa akkaataa waaqeffannaa kee qofaaf mootummaadhaan ni basaasamtaa jedhan oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.